Rittimam. Godina Bale Baha Ana Golchati dargaggoota albuuda baasaa turan irratti biyyeensi gagaachuun lubbuun namoota torba darbeem. Ana Golcha ganda bullaallaa kajawaa iddoo addaa zoonii baasoo diimaatti dargaggoota albuuda baasaa turan irratti biyyeen jiguun lubbuun namoota torba yoo darbu namoota hafan irratti ammoo miidhaan cimaan gahee jira. Itti gaafatamaa waajjira misooma albuuda godina Bale Baha Birhaanuu Joobiraam balaa qaqqabeef gadda itti dhagame ibsuun dargaggoonni kunneen dhuunfaa isaaniitiin hojiirratti bobba'anii osoo jiranii balaa kanaaf saaxilaman jedhaniiti jiru. Balaa mudatee lubbuun namoota torba darbuu fi namoonni 11 miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuu waajjira kominikeeshinii godina Baalee Bahaa wabeeffachuun addis istaandaardii gabaaseeti jira. Godina Shawaa Lixaa aanaalee 12 ol keessatti maqaa opereeshinii geggeessina jedhuun mootummaan tajaajila ibsaa fi telekominikeeshinii addaan kutuu hawaasni himachaati jira. Haleellaa maqaa opereeshinii jedhamu kanaan namoonni guyyaa adiin ajjeefamaa jiru, qe'een namoota bosonnii fi qabeenyi uummataa gubachaati jira. Ijoollee keessan bosona jiran fidaa jechuudhaanis hawaasa gidirsaa jiru qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa. Godinoota Baalee fi Arsii bakkeewwan qubsonni qubattoota Amaaraa itti heddummatu Oromoo waraanuudhaaf qophiirra jira. Kanaafis humnoota finxaaliyyii hidhachiisuuf akka jiran odeessi garasii nu qaqqabaa jiru ni mul'isa. Mana namoota filatamanii fi dhaabbilee amantaa tokko tokko keessatti meeshaa waraanaa kuufamaati jira. Lola qindaa'aa Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu fi Shawaa Lixaatti finxaaliyyiin kunneen Oromoo irratti taasisan Arsii fi Baaleetti irra deebi'u karoorri ni jira kan jedhan maddeen OMN uummanni dammaqinaan naannoo isaa akka eegu dhaamaniiti jiru. Qonnaa fi nyaata addunyaa fi dhaabbata baraarsaa daa'immanii UNICEF kibba Oromiyaa naannoo hongeen miidhame godina Booranaa daawwateeti jira. Jilli kun qondaalota ministeera fayyaa fi ministeera qonnaa Itoophiyaan kan durfamu yoo ta'u, aanaa Dubluqitti hawaasa hongeen miidhame daawwateeti jira. Aanaa Dubluq buufata fayyaa Dubluqitti wiirtuu kenniinsa wal'aansa fayyaa hanqina midhaan nyaataa tantamaa fi to'annoo qulqullina bishaanis daawwateeti jira. Hawaasaa fi bulchitoota godinaa waliin haala yeroo fi kenniinsa gargaarsaa tantamaa irrattis mari'ateeti jira. Hawaasa sababa hongeetiin rakkina fayyaaf saaxilamee fi hanqina nyaataaf miidhame gargaaruuf akkasumas wal'aanuuf meeshaalee wal'aansaa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argaman meetirik toonii 31 kenneeti jira. Gara fuulduraattis hanqinoota mul'atan irratti ministeera fayyaa Itoophiyaa waliin ta'uun deeggarsa godhan jabeessanii akka itti fufan dhaabbileen kunniin himaniiti jiru. Qondaalli olaanaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessaa dhabamanii jiru. Obbo Abdii Raggaasaa qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessaa guyyaa lama dura dhabamuu kan himan maatiin eessatti akka geeffaman poolisii yoo gaafannu qaama duraan adaraanuu biraa kaa'atetu deebisee fudhate jechuu malee qabataman bakka isaan jiran nu beeksisuu hin dandeenye jedhu. Obbo Abdii Raggaasaa yeroo adda addaatti manni murtii akka ittiin himataman irraa bilisa jechuun akka bahan murteessus poolisiin Oromiyaa ajaja mana murtiirraa tarkaanfachuun seeraan ala mana hidhaa tokkorraa gara isa kan biraatti jijjiiraa waggaaffatee har'a galgalam akka Oromiyaatti sa'a 2 irraa eegalee kan geggeeffamu ta'uu qindeessitoonni duula Tiwiitaraa ibsan. Duula Tiwiitaraa torbaaniin guyyaa roobii dhimma Oromoo addunyaa beeksisuuf kaayeffatee geggeeffamu kanaan hawaasni addunyaa rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru hubateem furmaanni akka dhufuuf dhiibbaa gama isaatii akka taasisuu gaafatamaa tureeti jira. Yeroo ammaa hooggantootaa fi qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo 50 caalantu manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti daramaa jira kan jedhan qindeessitoonni duula Tiwiitaraa kanaan waa'ee namoota kanneen addunyaa dhageessisuun dhiibbaan hawaasa addunyaa akka jabaatu gochuutu barbaachisa jedhaniiti jiru. Namoonni duula Tiwiitaraa kana irratti hirmaachuuf carraa qaban martuu akka hirmaataniifis yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Humna waraanaa ammayyaa ijaaraa akka jirtu ajajaan olaanaa waraana Tigraay himan. Waraanni humna ittisa Tigraay bifa walabummaa uummata Tigraay kabachiisuu danda'uun ijaaramaa akka jiru ajajaan olaanaan humnoota Tigraay Leetinaant Jeneraal Taaddasaa Warradee beeksisaniiti jiru. Sirna eebbaa loltoota haaraa leenji'an irratti argamuun haasaa kan taasisan jeneraalichi waraanni Tigraay qabsoo uummata Tigraay injifannoon goolabuuf qophii barbaachisu hundumaa xumuree jira jedhaniiti jiru. Naannichaan walqabateen paartiin Areenaa Tigraay gochii gara jabinaa uummata Tigraay irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafate. Tigraay fi Tigraayin alatti dhiibbaa addatti uummaticha irratti fuulleeffateen yakkii gara darbeem dhalattoota Tigraay irratti raawwatamaa jira kan jedhe Areenaa Tigraay yakkii uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru xumura akka argatuuf gaafateeti jira. Rakkoo Itoophiyaa furmaanni afaan qawweerraa
jira jennee hin amannu kan jedhe Areenaa Tigraay mootummaan qaamolee Tigraay Oromiyaa fi Beneshaangul Gumuuzitti qabsoo hidhannootti jiran ofirraa dhiibuu filachuun rakkoo biyyattii hammeessaa waan jiruuf karri mootummaa marii banaa akka ta'u hunduu dhiibbaa barbaachisu gochuu qaba jedhe Areenaan. Afrikatti misooma nagaa qabeessa milkeessuuf ergama addaa gara Afrikaa erguu kabeessifte Chaayinaan Ameerikaa waliin dorgomuu murteessuu isii biyyoota akka Suudaanii, Itoophiyaa fi Somaaliyaa miidhuu akka hin oolle dubbatamaati jira. Nageenyaa fi tasgabbii naannichaa keessatti gahee keenya guddisuu itti fufnaa kan jettu Chaayinaan dippiloomaatii gameessa jedhamu Biing ergama addaa gochuun muddeetii jirti. Nyaka biizinasiitiin ji'oota 12 darban qofa keessa $3 biliyoona fi miliyoona 778 karaa M-Pesitiin Keeniyaatti galuu isaa dubbatama. Horiin kun harki caalmaan jechuun dhibbeentaan 63.1 Yuunaayitid Isteet irraa kan dhufu yommuu ta'u lammiilee Afrikaa kibbaatti Ugaandaa karaa Keeniyaa guulan mallaqa biyya alaa irraa erguuf fudhachuuf dursuu irratti argamu. Dhaabbata Telekoom biyyattii Safaariikoom waliin kan hojjetu M-Pes dinagdee biyyattiif oolmaa guddaa ooluu Business Insider mirkaneesse. Dhaabbatichi ji'a ebilaa irraa jalqabee Itoophiyaattis hojii jalqabuuf jedhamaati.